maali jee katti singaa baddu kana akan gartee jarjarfadhee akka nama dhiira dhabee bakka isa kana yeroo muudhaaf. Dafee jarjarfatu jiru. Jarjarfatu osoo an jarjaru osoo hin ta'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warraan tana caalaatuu itti naazime har'a kunoo galatoomuu yaameen jira asitti kunoo naadiyaatee jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaasin naamteef sangaamee walumaan haadha keenya ayyama daro. Siyaamiif gaarii ammas ani turtinaan bakka akkuma harkifata. Yoo hin ta'iniifis bakka uumaa rakkoon qabu ni qayyarraa fi yaada isaan biin ollaan naan galee. Amma fakkeenyaaf ati dhugaadha galatoomii gaaratti beektee isaa akkasirra akkatee gaara san keessatti akkasirra rakkoo san keessa jiru fuutee fiddee amma gaafa sayyaanni isaa fuudha wanni inni gaafa san isa manaa baasee akkasirra achirraan isa ga'e rakkanuma fuudhaati rakkuma dhalaati jechuudha. Amma garuu ergaan fidee mana deebise yaadni isaa hara sanirraan jijjiiramee sodaa keessa dhufee jechuudha. Akka sodaa duuba deebi'ee maal hojii yaada jiru amma wanni itti irratti agartee jechuudha. Inni sodaati immoo if shakki immoo sodaatti maaltu dhagame jechuudha akka yaada. Yaada bareedaadha. Inni illee gaafa nu bira jira. Waan isa if duuba deebise gaa. Dhuga rakkoon isaa waanuma fuudhaati malee rakkoo biraan qabu jee duraan illee dhugaadha argatee atillee galatoomii mana nu fiddee manaan nu geesse ergasii gaa waan inni ta'e waan sodaa keessa fide gaamii isa gaafanna kan bira jira ati galatoomii natti bu'aatee ni gaafadha abbaan dhimmaa kun nu bira jira ismarraa baafna gaamii ayyame malee amma isiin akkanatti waan nama fakkeenyaaf yaada kana xiqqoo duuba si deebise egersi godhe rakkoo jirtu. Haadheen guddaas akkasitti bakka gaara sanii waliin galle gallaanis bakka akkana karaa warraa deemnaa akka aadaa Oromoo akka shari'aa teenyaatti deemnaan jeeni haa wal barruu hinaan jee wal barruu kana silleen beeku innillee nan beeku haa wal barruu naan jee hayyeemee uumaa rakkoon qabu dhalaa waan isaa kaaree taateef haa keessa bultuu jeetiin itti dhiise garuu an achi dhaqeetiin maalummaa isaa kan hin beekne mana galchee. Maalirraa akka kun ta'e jechuudha kan na dhageenye. Yaada bareedaadha galatoomii. Waan isa sodaachise sangaa mee isarraa barraaqaa. Nu bira jira qaama isa nu duuba hin jiru bira jirra mee isarraa barraaqaa. Yemee wannes amma si geesse. Ani amma yaada isin kaaftan kanarratti deebisaa takka qofaan qabu. Eegaa isumaatu deebisaan takka qofa. Maaliif jennaan ilmi namaa tokko namni waan abdate qabuu fi namni waan abdatu hin qabne tokko mitiin isiniin jaa kanaan ala deebisaa biraan qabu dhugaa fi biraa qabaatan naa dhiyeessaa. Akkam ammoo san adda nu baasan akka isin jettu bari. Namni waan abdatu qabuu fi waan abdatu hin qabne tokko mitii bar. Waan abbaan gaarii qabu maala kaa irra faayyan. Tokko miti amma abbaan fedhee yoo yaada jiru san walitti ibsatee walii gale rakkoon tokko hin jirtu. Amma isin fiddee manaa si geesse waa amma. Waa yaada kee ani achias inni kun dhiiroo maaliif sodaatee waada qabu san natti himne yaada ture amma yoo itti ibsattee rakkoo akkanaa jira jettee himte rakkina hin qabu. Rakkoon hin jirtu. Rakkoon takka hin jirtu. Waluma barnoota kana keessattuu. Haa jechuun duraan fuudha fedhee gaara biyya jechuu jirtanii bara. Akkasiimi gaara deebi'ee amma maa harkifata waan jiruutu mul'ata as keessatti. Erga deebiite erga isii tanaan ammoo wal baratan. Namni waan abdatu hin qabne abdii mura. Sani abdii mura naatu gaara na baase tamaam. Amma immoo abdii horadhe akka nama qabutti jechuudha. Akkuma hoolaan abbaa gaarii qabdu maal haa irra faajansanii akkas namni imaanee fi kan imaanin tokko miti. Bakka sanatti amma dogoggora qabda maali yoo jette dhugaadha imaante gammaddee akka nama qabuu taatee barmaati karaa sanitti dhooyitee mire gammachuu ta'e tana akkana yaadni kiyya kanarraan jira waan jiru san isii maal ibsirree fakkeenyaaf. Laasu rakkoon qabu baramas akkamiin rakkoon qabu bilaanis wajjin jiraami bara dutiisu warraanii wal barreenne dawwallee warraas. Isii sodaatee qil jechuu miti amma isii tana ati imma dhugaadha yaadni hedduu sakeessa jiraami
gammaddee amma isii kana bara akkuma haadha manaa keetiin laaltee bara maali. Yaada jiru san gammachuu jiru san waan qopheessaa jirtu san akkanaa itti isiidha wajjin mari'atu qabda. Akka isiisanis namni kun na jibbimoo maaltu keessa dhufee eeganaa wal baree erganan galchee maaltu keessa dhufee ati immoo tarii sodaattee zizigaaltee itti himuu dhabuun mala. Isin immoo akkasitti hin laaltu qaama. Isin jette. Anuu kan maalummaa isaan beekneen gaara sanitti itti dhaqee dhiira jee ilma dhiiraati jee obboleessi dheeraatiin qabaa galchee jirti. Ergasii maa qorrifataa dhagaa. Ani immoo qorrifachuu osoo hin taane dirree beetiin hordoftota duratti viidiyoo irratti jechuun akkana wal mari'anna. Waan sirraa'uu qabu jira. Warra wal barsiifna. Warra afyaanis wal barra. Warra dawwallee jira. Nama dawwalee isiinis kuma qabdi kan dawwalee. Akkanumatti dawwalee eenyu naan jedhanii akkana daraartuu wal beena taarifee hojii dhufne isiinis warra raqama keessa lakkoofsa keessa naakanitee wal barii warra keenyaan naan jettee ammaas asittis bakka isiin daleetu yookaan dalaguu walitti dhiyaataa silkiin wal quba qabna. Waa'ee kana haasoyne. Asumarraan booda dhimmi keenyaas itti fufama malee goggooyidumatti ammaan tana isii wal barree jee ammaan tana wanni miti nutis waan sana isin hojjetan. Yaanni na jijjiiren jiru wanni na sodaadhen jiru waluma barnoota na maatiin isaa wal bartu hankaroorri kiyyeessii akka haadha manaa kiyyatti achi dheetiin fixeetiin taa'u jiraadha ammaati bara. Ani yooniin sobe bara fuula hordoftootaa duratti miti waan hamtuu dalaga. Nutillee ni sobde ne yaanne beere. Namni kun ni sodaate moo hedduu dhalatti dhalootu beektaa duraan illee hedduu dhalaan walitti dhiyeenyaan qabdanii namni kun sodaa keessa dhufe moo akkam akkamitti ittoo shakkine malee waan biraatii miti. Yookiin isiin ta'uu fi dhiisee maalii miti. Namni kun sodaatee qorrifatu jiru maaliidha. Ammaati isaan hundarraa'u gandiin isaa wal baruu nutis waan tokko taasisirreeffadhu jiraanis. Kanuma malee wanti xiqqoorraan tursiise malee wanni biraan jirtudha. Takka hin jirtu. Rakkoon takka hin jirtu tan agartee ammallee fuula hordoftootaa duratti maa yaadinii naaf dadhu akkuma ati if qabdee anaa jecha if qabdee osoo maalummaa kiyyan beekne dhufte san fakkeenyaaf hordoftootaa fi hiriyoottan kiyyaas dhiiruma dhabdee naan jedhan jee takkitti illee keessa yaadee ammaas dhiisi ilma dhiiraati jee dhufee isa kana alaa galchee jette rakkina karaa sababa dhalaatiin alabbee waan jiruuf na bira dhaabbatte akka latomtu arraas taanaan boruus uumaa hojii jirra hin yaadinii fuuldurri keenyaas akkuma karoorfanne sanitti hangalma goo haa ta'u tanaaf maal shakkiin hin jaan kaakun hojiin tanaami. Bareedduu akkana taanaan akkana gadara ta'e innillee yaadni akka himaa itti yaaddee shakkite sanii miti jechuudha gaamma kun akka inni jetti yaadni amma kan inni ibsate yaada bareedaadha. Kara warraatii fi kara keenyaanis kara mahiyyaanuu wanti sisirreeffadhu hedduu jira. Tanumaa yaadni nan irra jiru jee akka inni jooga yaada bareedaadha gaamma akka inni jootte karumaatti irra jirtu irra jira jechuudha gargaaru. Egaa garuu ni beektaa afgaan akkanatti maalii jee akkatti isin gaafadhu kana akkan gartee egaa jarjarfadhee akka nama dhiira dhabee bakka isa kana heerumuudhaaf. Dafee jarjarfatu jiru. Jarjarfatu osoo an jarjaru osoo hin ta'in amma fakkeenyaaf yoo niin heeruma wal fuunanaaf inni sammummaa isaatuni inshaallah sammuun isaatuni tasgabbii akka harkattuun barbaada waan hunda caalaa. Garuu alhamdulillah galata rabbii. Ammallee sammuun isaa tasgabbii tana fakkaatti. Amma irraa mul'atu tasgabbii. Inshaallah waa hundaafuu rabbi jira. Wanta akka yaadinii jaananillee. Anis naaf dadhuun sinjaa. Bara amma shakkii takka malee maali wanti namni kun ol baasu takka waan ganaa gabbuu miti kutti addunyaarra. Akkasuma anilleen nama waadaa nyaatu yookiin kaan ammoo barisiin nama miti biraa bula galata guddaa qabdi. Hedduu takka nu yaadduu jirra beekee duraa yaadduu inni amma si fiddee mana ana deebitee hangana ona hojii deebitee atillee nagaan jirta waan hedduu nama gammachiisu walaa hedduu galatoomii jaanana malee atillee jabaattee akka fixxee yaadii jiruu fi waan jiru sun warra hoo dubbiftee duba. Walumaan dubbifnee warra isaanii
keenyaas dubbifne bakka eenyunaan jenne ijoolluma hojii jirru tanuma ol beeynuun jeenan. Kana keessa booda isaanis ni xiinxalan. Guyyaa ammoo haa bakka kanaa dhaqaa jenneen isaanis waa barbaadaniimi akka isaan fedhan sanitti gammachiifneetuma deemaa jennaan malee ammumaan tana fiigaa jechuu miti. Amma anis ta'ee isiis ta'ee akka barbaannu yaadni keenya tokko. Akkasii bal. Ramadaana kana duratti akka niqaa wal godhannu abdachiiseetii jira. Kaameraan alatti dubbadeetiin jira. Ramadaana kun osoo hin geenye akka haruusa godhannu hime. Bal hin dho'isine. Hordoftoonnis ragaadha. Isiidhaaf hime. Hordoftoota duraaf hordoftoota ammoo ammaan himu jiru. Isii immoo lafa nagaatiin hime. Namni tokko yoo wal amane kaamerumaan ala wal amanaa. Beekama kaameraa silaas maati? Wayi wal nama fuudha. Khalaas. Bareeddudha wallaahi waan ajaa'ibaati hedduu nama gammachiisa. Akkasii dhumarratti yoo yaadni isiin qabaattu jiraattee isaa dubbattu hunaan kana. Nayyuu ta'u yaada itti dabaltu ni qabda. Yaadan qabu ani garuu inshaallah fuulduraaf garuu ani haasoo isaa keessatti yeroo haasoo wallaahi hin beekne wallaahi na dhibte tasaaduma. Uummata akkasiin dhiibinii. Si shakkisiisu ofiin si dhibu yoo jiraatte sirreeffataa deeman yaada qabdu san isa yoo sodaatte amma kun wajjin jirra natti himuu dandeessa hundaa numa fedna. Garuu narratti gaaffii waan qabu ni bagaa inni waan na gaafatu. Ati yaa mee karaa keetiin ma fannis? Ani wanneen isii gaafadhu. Taniin kaameraan alatti bilbilaan gaafadhe hedduudha. Ta'u waliin waraabiin jechuudha. Kaamera irratti ol baasuun taane wanni walii galan wanni hojii san hedduudha. San akkasuma. Heerumtee jirtaa iyyeen heerumee hin jiru jette kaadhimanii qabdaa hin jeeni hin qabu jette. Kana hundaa waan waliin baasne ammaan tuffadhe. Yoo immoo kaadhimaa namaan ta'in yookiin kaan heerumtee baateen kaan namaa irra hin jiran wannummaan nama rakkisuu hin jiru maafii hin jarjara. Tana tiimee bara ramadaanni kun amma guyyaa meeqaaf? Mana orang guyyaa 28 kan. Halas. Kanaafuu ramadaana kana duratti halusa waliin nama yaadin jeen. Jalla hedduu bareedduudha. Tabbittiin naa gahu. Akkasii haadhaamsa biraa yoo qabaattu jiraatte ani deebisaa qobsaan qabaaf haa dubbattu. Waan bareeda isin kanarratti waan qabdu natti fakkaanne egaa. Daran qabda yaada dhumara. Halas galatuun inshaallah. Kanaafuu maa yaadin isin jaa. Akkasii kan yoo daawwattoota keenya amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti akka nagaan nu turtan